Akkam ooltan? Nana geessanii? Nana geessanii? Ayyee ulfaadhaa? Osoo mallatteessuu harka irraa argite. Hedduu galatooma warri Horaadoo. Cabbii isinitti fide moo isinii fide? Yeroo naaf dhufu hunda amiin kalmaan naa baara. Cabbuma dhufaa oola. Ati Minnesota irraa waan dhufuun fe'atee dhufu jira fakkaata. Kanaaf ni kawwan isin gaafadha guyyaa si jalaa balleessu garuu cabbiin sun isin doon godhamee akkanatti baatanii simachuu keessaniif deeggarsa keessan agarsiisuudhaaf kitaabas uffatanii dubbisuudhaaf dhufuu keessaniif hedduu galatooma hawaasni kun hawaasa galata guddaa qabu. Ani jalqaba dargaggummaa irraa kaasee gara Oromoo Faris yeroo MN yeroo Oromoo Pirotees yeroo adda addaatti mariidhaafis deeggarsa keessaniifis yeroo ol tuqnu akkana dukkaatanii bahuudhaan hamilee keenya diigsitanii deemtanii keessattuu kakuma lamaa fi kudha sagalii irraa ni yaadattanii kuma laa kudha sagal sagalee akkam? Sen. Ammoo akkan wayya moo? Wayya? Jiru? Mee? Wayya? Ayyee! Kuma laa kudha sagalee yaadattanii gaafa natti duulaa turan tokko. Waamee kita keessa barree bara. Sanunda injifanne buusni gaafa sanuu rabba'isu goloolee irra diina ta'e ajaa'iba bara hundaafuu bakka walitti deebine soo hafi biyee haalli amma keessa jirru osoo bifa haaraan osoon haaraan garuu chaaptara haaraa boqonnaa haaraa keessa seennee jirru kitaabni amma finne waan hagammaa wajjin dalagne Oromoota dabran keessatti qabsoo gara fuulduraa tarkaanfachiisuudhaaf hojii hojjenne kan keessatti galmaa'edha. Mariin amma goonummoo boqonnaa qabsoo itti aanu kan uummata keenya qabsoo lamma dura godhaa turre kan murna alagaa murna ormaa jala roorroo uummata keenya irra gahaa jirtu irraa kaasuudhaaf irratti hojjechaa turredha. Kan amma godhaa jirru immoo murna nu keessaa bahe kan garuu dantaa fi fedhii uummata kanaan eeyine kan dantaa fi fedhii uummatoota biyya sanii eeyine kan mirgaa fi walabummaa uummata sanii eeyine kan olaantummaa nam tokkoo ijaaree uummata cafaqee saamee ajjeesee jiraachuu barbaadu ofirraa kaasuudhaan sirna uummata keenyaan malu kan uummata keenyaan gitu kan dandeettiin isaa uummata keenya fakkaatu kan hojii maanni isaa maqaa uummata keenya ol kaasu kan bulchiinsaaf tarsiimoonsaa maqaa saba kanaa kabachiisu dhaabuu irratti fuulleffannee hojjetaa jirra jechuudha. Haalota amma jiran waan tokko hubachiisuun haala biyya sanii hubachiisuudhaan jira. Namni keenya hubadhaa biyyi uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Warri hagammaan hubatiin kan eegate viidiyoolee baay'ee turan agartee jirtan. Biyya san keessatti yeroo ammatti rakkoo diinagdee hamaa jira. Rakkoo nageenyaa hamaa jira. Rakkooleen lamaan tunis bu'aa dogongora takkaa'u karaa jallataa Abiyyi fi murni isa wajjin jiru bara 2018 irraa kaasanii fudhatanii jechuudha. Osoo itti wayii waan qofa qabdanii osoo kadhannu biyyi tun gara sirna abbaa irra deemuu hin dandeessu. Biyyi tun karaa dimookiraasii ce'uudha qabdi. Uummanni keenya waggaa 50 oliif kan qabsaa'e sirna abbaa irree alagaa buusee sirna abbaa irree ofii kaasuudhaaf tolchuudhaaf miti. Uummanni kun gateettii sirna abbaa irree ittiin baadhatu hin qabu. Kanaaf falli Oromootiif ta'e sabaaf sablammoota akkasumas biyya Itoophiyaatiifis ta'e ollaa keenya malu karaa dimookiraasii ce'uudha jennee yeroo himannu isin joorii malee waan qabatamaan beektan Oromoonis ta'e namni uummanni Itoophiyaa yoo cafaqan malee dimookiraasii fi nagaan buluun barbaadu nutu isinii beeka humna qabna jedhanii karaa fudhatan. Karaa fudhatan maal galcha? Dura Oromiyaa keessa mormiin itti ka'e, fincilli itti ka'e. Qeerroon baaddatee aangoo irra isaan baase sun
qawwee qabatee bosona galee jechuudha. Mormii qeerroon aangoo irraa baasisuunis qawwee qabatee deebi'e. Tigraay lollee gale. Warri isaan buuza baafatanii nus warra Tigraay cabsaa turan sun immoo marsaa isaa eeggatee lolatti seenee jechuudha. Yeroo ammaa kanatti naannoleen sadeen biyyattii practically haala qabatamaadhaan sirna mootummaa san keessa jiran. Diinagdeen biyyattii bara 2018 yeroo murni ammaa kun aangoo qabatu doolaarii tokko birrii torba ture. Har'a eega keessa guyyaa jijjiiru jiraatti 153 jira. Namni kanaan boonu yoo jiraate fayyaan qabu. Xiqqaanaa qabna jechuudha. Biyya fayyaa jirtu ormarraa fuuneeti daaraa godheen jechuudha. Kanaaf kunuunaan waan shemfu. Maal viidiyoo sabbani waan namoonni argan keessa haala dinagdee biyya sanii. Bobaan qarshii 101 seena officially. Ati bobaan gara qarshii kudha wayii ture gaafa jarri kun godhu. Har'a 101 bobaan hin jiru mootummaan akkasii kaayetu jechuudha. 200 namni dhabee taaksiin bifa kanaan guyyaa 4 guyyaa 5. Dur gubboo biyyatti gubboo mana murtiitiif daanyaan akkasii gallakkisuu kan dhiqan. Har'a gaasa guuttachuudhaaf gubboo kan dhugamu. Bobaa guuttachuudhaaf mallakeetiin guuttachuudhaaf kaadreedhaaf milishaadhaaf kaabineedhaaf gubboo kan dhiqee bifa kanaan deemamaa jechuudha. Kun haala hedduu nama gaddisiisu gama diinagdeetiin kan jiru. Waligala gama diinagdeetiin haalli uummanni keenya keessa jiru. Kan kanaan beekaa jiru immoo rakkoon doolaraa uumamuu bobaan hanqachuu qofa miti. Uummata kana waanuma hiyyoomsuudhaa itti ergaman fakkaata. Waan kalee barreessuuf yoo ilaaltan. Waggaa lamaan irraa yaada maraatutti akka fidan. Kunis maali? Qamadii biyya ala erginaa jedha. Qamadii ala ergina jedhanii waa lama godhan. Tokkoffaa lafa qamadii baafuuf hin baafnes akka waan isaan uummata kanarra beekanii Harargee dhaqanii uummata jimaa silaa gurguratu raammisanii qamadii faajjeessan. Gara Awaashan ni beektan gara Maqii kana naannoon sun kuduraan beekamu shunkurtiidhaan kaarotiin dinnichaan kanaan beekamu. Uummata dirqisiisanii milishaan irra dhaabattee akka qamadii facaasu godhan. Facaaseen yoo saniin dhiisanii hoo mee rabbii jaanii beeytanii dachee hektaara tokko irratti qamadii fi shunkurtii wal qixa miti bu'aan inni mul'isu. Sankoo osoo hin ta'in galteen seenuu laafaa miti. Namni boba'aa bitee jenereetaraan bishaan baasee masnoo hojjetee qamadii isa baasu naannoo sanitti. This is basics. Economistii ta'uu hin barbaachisu. Uummata kana dirqanii qamadii facaasan. Gaafas 2 years. Oomishni hoggaa qabu gatii itti murteessan. Gatii magaalaa osoo hin ta'in gatii mootummaadha. Gatiin magaalaa 5,000 yoo osoo jiru 3,200tti muranii irraa fuudhan. Dirqisiisanii irra deemanii jechuudha. Alergii boona jedhanii muummichi ministeeraas pirezidantiis gabbeanii dhaadatanii geeraran. An Naayiroobii ture icciitii qubaan qaban ture. Maal goote beektaa yoo naggaadeen qamadii kana Arsii Baalee Shawaa keessaa bitaniituma hanga tokko Moyyaalee geessanii akka waan Keeniyaa dhaqee qara roobisanii olma deebisanii hawaasatti 5,000 6,700 gurguratan. Hedduu kasaare qonnaan bulaa. These are the dire consequences for the country. Maaltu uumame waqiitti fakkeenyaaf. Uummanni waan kasaareef marsaa itti haadu gatii garii dhiisee biraa yaa'e. Warri achi deemuu hin dandeenye hoo taataaqii fi milishaa kana biraa gurguraa jecha ijoollee waraana bilisummaa Oromoo fidee achi galfate. Wanni maqii fi naannoonni sun lollee akkanatti hiiteeffamu kanaan wal qabataa jechuudha. Namni silaasanii jiru qamadiin kuntaalli takka biyya alaatti hin argamne ni kijibanii. Kuntaalli takka hundi deebi'ee dhufe. Sababa naannoo maqiititti shunkurtiin akkam facaafan dhoorganii qamadii facaasaniif Faasikaa dabre maal godhan beekanii shunkurtii isaa fidan. Taanzaaniyaa irraa fidan. Can you believe this? Qamadii
rakkoon qamadii biyya keessa osoo jiru biyya alaatii osoo galchaa jiran biyya alaa ergina jedhanii uummata loogisanii akka waan gaariitti immoo kantiibaa magaalaa Finfinnee baatee shunkurtii Taanzaaniyaa irraa finnee jedhe. So waliigala diinagdee biyyattii cinaa lolli daaraa godhe. Cinaa biliclicii beeta mangistii fi mana shishaa fakkaatu kana irratti dalage. Kan raafee'oo bifa kanaan qonnaan bulaa kasaasaa deemaa jira jechuudha. Namni keenya gama diinagdeetiin dukkaa'e isin daaspooraan ni beektan. Dur $100 yoo namaa ergitan hangam akka maatii akka tajaajila. Har'a $1,100 hin ga'u. Maaliif qaala'insi jireenya Itoophiyaa keessaa ka Ameerikaa caalu yeroo ammaatti. Namni keenya haala hedduu hamaa keessa jira jechuudha. Kun osoo ga'ee fi gaarii namni keenya. Barana gibira parsantii 300 hanga 1,000 dabala. Sanqoo osoo hin ta'in saamicha maqaa adda addaatiin uummata kana saamaa deemaa jiran jechuudha. Osoo kanaan raafee'oo namni keenya bahee qotachuu hin danda'u. Bahee qotachuu hin danda'u. Abbuma fedhetti akka fedhetti ajjeesa. Viidiyooleen eeggata uumama taasisu kun bar wanti xiqqoodha. Har'a Oromiyaa keessattuu wanni hundi irra caalatti Oromiyaadhaas mul'ifatamee dalagaa beektaa. Fakkeenya qamadii nama reefu isin jee Oromiyaa malee imaammanni qamadii dirqisiisanii qonnaan bulaa irraa fuudhu Oromiyaa malee jiru. Kana ajjeesu kunoo nama tokko yoo taataaqii tokko waa kafaluu hin fuudhee mashaan ijanii mataa keessa dheera. Ni jeesa akkuma agartan kanatti. Kabiraa ka biyya miidhaa jiru waan koriidoor jalii ittiin deeman kana. Magaalaa xixiqqoo Nibraa 2 qabdu irratti daakanii magaalaa hunda darabu. So galantu what is the mission for these people? Opinion dur abaaru sun baru fayyaa qabdi. Opinion dur abaaru wayyaanee ergataa maa ergamtanii jecha tureemi. Amma jara ammaa kana sheeyxaanatu ergatu. Kadura wayyaanee ergata jara ammaa ngoree jirtu kan sheeyxaanatu ergatu jira malee they are so destructive. Kanaaf haalli kun tokko uummata keenya kasaaraa diinagdeetii fi humna namaa hamaa keessa galchaa jira. Namni dargaggeeyyiitu kumaatamaan karaa biyya arabaa deemaa bishaan keessa dhumaa jira. Liibiyaa irratti akka gabraatti gurguramaa jira. Kun uummanni keenya kallattiidhaan akka dhumu, akka baqatu, akka abdii kutatu godha. Gara biraatiin immoo nuti mootummaa Oromoo ta'anii Oromoo keessa dhoofatanii miidhaan saboota biraarra geessan jibbi ilaalchi farra Oromoo akka babal'atu carraa banaa jira jechuudha. Kanaaf haalli kun kana caalaa itti fufuu hin qabu, itti fufuullee hin danda'u. Kana itti seenee gorsuudhaan, itti hasaasuudhaan, itti waywaachuudhaan yaaliin waggoota 2 dabre goone dhiirumaahu akka sodaatitti, akka abdii kutachuutitti, akka dhageettii dhabuutitti, akka waan kasaaraan poolitikaa nurra ga'eetitti, akka waan hidhaan nu kolaafteetitti. Hidhaan kolaasuma dhiiraati malee kan dhiira kolaastu miti. Akkasi fudhatan. Daytuu keessas naayee miti. Kun Oromoon hidhaanis ajjeechanis hin jilchu maqaa isaatiinis isa gama tokkoon ajjeesa maqaa isaallee gabaa irratti ajjeesuu hayyamuu hin qabu jennee jijjiiramni kun qabsoon kun bakka gahuu qaba jennee mari'annee deemaa jira. Akka duritti qeerroo daandii irraatii bisaakora qofarratti mirkanne. Deeggarsa jechaan ture Itoophiyaatu fagoo irraa ilaalaa ture. Biyya galee itti dhiyaadhee tuttuqee ilaale. Hidhamee macaroo keessaa isii ol ilaale. Itoophiyaan macaroo keessaa is ijaarree jirra. Humna macaroo isii keessaa ijaarree jirra. Cinaa isiitis ijaarree jirra. Fagoo irraa ijaarree jirra. Sirnicha keessatti ijaarree jirra. Dippiloomaasii hojii barbaachisaa hojjannee jirra. Hamma dandeenyetti murtii guddaan kan Rabbiiti. Rabbii gaditti garuu salphina uummanni keenya keessa kufee jiru kana gadaduuf
cabu ummanni keenya keessa galee jiru kana yeroo gabaabaatti ollaa'uudhaaf yeroo gabaabaatti karatti galchine ummanni keenya kabaja maqaa isaa malu qe'ee isaa irratti nagaa akka argatu ollaa isaa irratti wal kabajee mirga walii kabajee dantaasii ofii eegsifatee ka ormaa eegsise Oromiyaa irratti ifiin bulchee sadarkaa Itoophiyaatti uummattoota biraatiin wal kabajaaf wal jaalalaan wal naadhaan sirna federaalawaa dimokiraatawaa haqa uummattoota hundaa eegsise biyyoota ollaa wajjin nagaan jiraatu jaaruudhaaf martifannee sakkii keenya jabaafannee kaanee jirra. Deeggarsi keessan kan yeroo maraa nu biraa nafin hin jaa galatooma. Tole ulfaadhu galatoomi jennaan Jawaariin hafuura isaa rugaaya san sagalee isaa barooduu akka qeerransaa san bookisaa akka leencaa san dhageettaniimi kanumaan kan yaadaatu maal jettanii deeme hamilee ho'itu tole hagana hafuura nu baafate fuunfanne amma qajeelumaan gara gaafiif deebiititti deeme wanti naa gootan wani naa gootan namni tokko gaafii namni biraa gaafate irraa kan deebine nama tokkoof daqiiqaa tokko waliin kenne yoo akkam ta'e yoo garaa laafneef daqiiqaa lama akka itti fuunu kame akka itti fuuna deemnee gara kanam nama lama asii nama lama gara shamaraniiti nama sadii kanaafuu please gaafii qara gaafatamee bakka biraatti jedhe hin gaafatannaa yoo dammoo gaafii yookaan yaada tokko qabaatan nama tokko dabarsa. Yaadni isin dura dubbatame kan isin jechuu feetan sun yoo jedhame nama biraatiif dabarsitanii hajaasan hin takka gara danaa dhaabattu waliyyii lama dhiifama maqaa kee beeku isa sadii marra sheeyyaa afurii shaalloo shan isin naa booda gara na deebi'a isinitti deebi'a marsaa lamuun yoo jiraateef gara kanaaf duuba sanii maqaa kee harka baastee turte okay haadha ayyaantu ati lammaffaan okay isin garana naa dhuftan warri amma maqaa ta'e yoo kana gabaabsinee yoo deebi'ee marsaa ittaanu deebina warri maqaa isin ta'e as naaba akkuma jalqaba maannaatiin isin waame hangafa gara maannaa yookaan immoo duraa gara duubaa akka waame. Gammachiisa irratti warra gaafii qabatuu fi daqiiqaa tokko isinii qabaa yoo daqiiqaa tokko dhaabate baay'ee keessan ofiisaa daqiiqaa keessan itti fayyadama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dura durso Rabbi Allah buyaatiin nu gahee qabsaa'aa keenya ayyaatu godhamu tajaajilan jitu agamee isarraa kitaaba kana bitachuuf baay'ee gammachuu guddaa qaba. Dura durso wanni an jedhu kitaaba kana wanni an sirraa fi asii biteef guutamaa hawaasii fi gadi gammadaas keessa qabate. Jiruutiyyaa haga jiru namni ani yaada qabsoota na keessatti yoo jiraate gadi gammadaatii fi guutamaa hawaasa. Waan jedhan qaba bara 1991 yeroo adda bilisummaa Oromoo gullallee ture waa isaan hojjetaa turan waa isaan itti dhiyeenyaan waan beekuuf onneetiyya keessa jirta onnee isaanii keessa jira galatoomi seenaa isaanii barreessite isaanii ija isaanii ilaaluun silaalaa guutamaa hawaasi leencoodhaan natti gammada gaafii kee takka gaafii kee takka sun maali? Okay. Warri keenya kan jiru sodaadhaan keenya warra tokko gammee kottee duudaa jedhaani warri kottee duudaa akkallee isaa waan itti amanan jabee polotikaa saniif jedhan beera polotikaa kana akkamitti wal araasuu Oromoo fi isaan wal araasuu dandeenya. Galatooma daqiiqaa isaanii irratti bitanii ulfaadha warri ittaan kanillee akkasuma.
gara gaafii jechuun gaafii rabsiisa. Assalamualaikum. Sagarabbi guutuu akkan mogolin nu deebis. Borondee bororabbi akkan mogolin haa deebis. Wanni takkittiin waa qabsaa'u dura wal ta'u. Angaafiin kiyya xiqqoo isii yeroo naa kennu mammadamiin. Yeroo xiqqoo isii maaliif dubartoonni yeroo baay'ee yeroo arganne wanni angaafachuu fedhu wanni amleessisuu fedhu waan xiqqoo jiruuf dhiifama naa godhi. Wanni an jedhu saba keenya walaa qabannu wal qabatan alaa galan ilmaan keenya dhumataa jiru. Karaa fedheeruu haa ta'u, karaa abiyyiitiin haa ta'u, karaa marrootiin haa ta'u, jara keenya nu siree gaarii irra rafaa jirra. Sofa gaarii irra rafaa jirra. Ilmaan keenya nurraa dhumatu jirti. Karaa lachii hunduu ilmaan keenya abaarsa dhiisa. Namicha kana akka goonee karaa deebinu deebuu dhabaatu irraa fuudhu akka goonu nu godha. Tan lammaffaa Jawaar biyyattiin galii siin jenne hin gala malee hin taa'u jette. Kaaka mataa keessan ba'uu didenne eenyu haa caalu dhamdee deemne haga haa caaluun du'e sabni Oromoo mataan qaccabee ol ka'uu dadhabee dhiigni isaa haga dhaqaca'u jiru. Kanaafuu yoo nu qabsaa'uu barbaanne nuuf jedhiitii dachii bineensaa sanitti hin deebiin ta'a. Haqa yoo jette ammoo haadhuma sii boollee si biraanii. Just give me a second. Yeah, kanaafuu akkuma sii boonnee kayitiyaan obbo namni tokkoyyuu siin gaafanne wayyaa akkasi gaafata. Ati daa'ima tokko qabdaa beeka Oromiyaa. Oromo. Kanaafuu namni waajjiruu wayyoo hambifate ilme yoo bakkifate Oromoon duukaati argitu baay'atee jennaan dhumachuu dhabe. Ilme argadhuu kana sii Gita, qajeelfama. Laabii achaan gara gaabii haa kennu. Daqiiqaa sooma hawwee yeroo gadi ta'aa fayyadamu. Let's go. Dakika takka please dakika isii qabeetti deema. Where does your political view stand now? Because we're confused. Before you told us about Saporima and all that, and we were like, we want Oromia to ourselves and we don't want to share it with Ethiopians. And now you're more Ethiopian, I think. So I'm like, how are we going to bridge that between Sabonuma and being Oromo and being Ethiopia one? So I'm a little bit confused. Okay, galatoma jecha gaafin kiyya inni dura Jawaariin kan gaafachuu barbaadu osoo mootummaan kun hadda dhufee qaamni aangoo to'atee biyya bulchuuf qophaa'ee jira akka Oromootti. Lama Jawaar abdiin qabsoo karaa nagayaa irraa qabu ammas ni jira moo guutumaan guututti abdii irraa kutatee jira kan jedhu. Sadii ummata biyya keessa jiruuf yeroo ammaa kanatti maal dhaamtaa fi maal gochuu qabanii maal jettan jechuu barbaade. Afraffaa sochiin addaati godhaa jirtu kun akka dhuunfaa keetiitti moo
marii warra dhaaba keenya kan kaafa'oo waliin kan socho'amaa jirudha. Yoo akka dhuunfaatti ta'e miseensummaa kaafa'oo gadhiifteet immoo osoma keessa jirtu kophaa kee socho'aa jirta. Galatoon daqiiqaa ofii irratti dhaabee namni maruu daqiiqaa takka bira tarinaa gaafii gaafatan immoo ittiin deebiin filis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'd like to speak English to make clear my question. The only thing I'd like to know, anybody here just want me to know, what is the highest expectation for educated movement? Can be hoping, thinking to bring a change to Ethiopia, or as Ethiopia, that's fine, or Ethiopia, same thing. English and college. Abdi Guddan, Atik Abdu, Tanandura Gavia Kanale Gavatin Ture, Tikin Jalkabara, Bati Jare Ture, Will Jare Ture, Abdi Kamna, Bakatonigi Najene Ture, Wonisun, Abdi Kerotin, changing Ife Ture, Argine Ture, Hado, Yero and Makanat, Sabra Davare, Kadu Edwe, awala mek Allah tinyate baik nama kan ya desetre hada amat abdi kan amete tuke abdi suni ikonun tuke tarsimu akak abdi sun akara kan hati de leher hiru makale de minyak makale de namo bihara de nawan jedam udu kan rupate nagona chito daqiiqaa ofii tikee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokko yaada tokko ammoo gaafiidha. Gaafin kiyya wanni lolaniin durii miidiyaa jettee miidiyaan OMN akka inni ta'e nurra beekanillee argine waa'ee miidiyaa kana akkam yaadaatiin hin jirta lolli guddaan durii isa hin jette lolan miidiyaatti dhaabate moo maaliin OMN eegiyoo inni shira adda addaatiin waan tokko ta'e akka politikaatti illee ofuu dandeenye dabartee gootee waan miidiyaa maaliif hin jabeessine siin jedha yaani tokko ammoo kan siin jedhu mataa kun keetii waan taate argite akkama nama du'ee boollaanutti baheeti asiin durallee of eegisiin jennaa waan hojjette amma argite of eegidii tana akka gaarii of eegdaatu qalarraan duutu nama miliyoona 70 irraa duuta. Lubbuun abbaan hin eegni waggaan eegdu jetti Oromoon akka gaarii of nu eegii siin jedha. Suni yaada tataanii warri nuu jedhanii reefu Koloraadoo Women's for the Johar jettanii sanqala akkanaanii bakka isteeta hundatti akka inni ilmeen nu argatu nu godha. Ayah dan jahat, mencira bahkan hari ini ada sehingga desa asing tegak itu hanya cuma berpesa. Ayah jangan pada nanti, pada saya gini, ani gaduh kamu. Mootummaa kana fiduu fi baay'ee dadhabdee investigeeti mootummaa kun dhufu. Ammoo haga hidhaa baate namicha kana deebitee hin dubbine. Maal dubbisuudha haga hidhaa baate. Wanni kun qaamota kanaati lafatti illee hin beektaa namni caalaa beekullee hin jiru. Garuu akka mana hidhaati baate namicha kana deebitee hin dubbifne. Maal anillee mootummaan kun akka kufuuf deemuu hin barbaadu karaa kanarratti si gargaara karaa kana godhu waan kana godhu jettee maatu hin gargaaru. Tokko lammaffaan ammoo dadhabbiinuma namicha kanaa qofa haasaa irraa ammaa gadi jiran jabina namicha kanaa hoo hagam beekte jabina namicha kanaa akkamiin maali irraa beekte hoggansa Oromoo jettanii gaaddisaa hoggansa Oromoo jettanii yeroo walitti qabdanii sanillee isin harkaa diigee balleesseera. Jabina isaa hoo maal beektaa san irraa yoo ta'u namni ta'e bareeda. Gaafii lama qaba. Haala qabatamaa biyyattiin keessa jirtuun haalli siyaasaa biyya sanii
kan himamu gara dhabee jira. Fakkeenyaaf lammiileen nagaa bahanii dhabuu hin dandeenye olaantummaa seeraa kabajamaa hin jiru. Dinagdeen biyyattii bu'uura'ee biyyoonni mootummaa humna ta'e lammiileen jiraachisuu dhabanii jiru. Hundaa ol waraanni biyyattii gaaga'ama hamaaf saaxilee jira. So mootummaa biyyaa bulchaa jirus ta'ee loltoonni daggalaa fi atis biyya kana haa baraaruun jedhaa jira. Ati akka Jawaaritti biyya sana waldhabdee xaxaa kana keessaa baraaruuf tooftaan ati fayyadamaa jirtu maalidha? Warra PPT sirraa jedhaa jirtamoo mootummaan ce'insaa dhaabbachuu qaba jettamoo filannoo hirmaattee haala sirreessuuf yaadda? Gaafiin lammaffaa kee ammoo kanumaa duraa gaafattee wal qabata. Sunis jaalallu jibbii fuulduree biyya sanii ganaa kan harkatti tuftii maqaa rabbiitiin amiin. So gaafas caasaa mootummaa keessatti kaabinee fi siivil sarvintii yoo jedhamu jira. Irra caalaa keessumaa magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa hedduu keessa siivil sarvantii jiranii kan danfin sabaa isaanii yaaddessuu miti yookaan irra hedduun isaanii iddaan gaafa ilaallu hidda Oromootiin ala. So yeroo hedduu icciitii sirnaa dabarsanii kennuu fi biirookkiraasii mootummaa darantatuudhaan hudhaa kan ta'an hedduudha. Kana fuudhaan kaabineen qofaan haalota sirreessuuf yaadamoo dargaggeessa Oromiyaa siistem keessa seensitee qophii haala durii taasisaa akka si'ee kan jajjabeessita. Walumaa galatti dargaggeessi hoggansa kee jalatti biyyatti tajaajiluu barbaadu gorsi yookaan dhaamsi kee maalidha? Galatoomis jaalannaa waan sirriitus jaalladha. Ammaa fi gahaa kanumarra dhaabnee yoo hireen jiraatteetti deebitanii deebii Jawaar deebisuu caqafnaa ulfaadha. Kanoya bangki kawai utama bina di bagaftan wani kita akan berresi toko uso jari sungkan berresi Gutaman Nadine Jaran bisa bagata Wako Gutu Baru Tumsa mereka lakukan baru dachasa kunanti usufulu mashantam mubarresa ni warra ka kiyesam boda dalut safar dukana nilafati tu peju kita akan gara jalkabaran ni gartan ani gara sabur magara kapso kan sene wai gara hana gaulani ana bi utaman ana tokko isa daga argem beku bagian beka bagian joluman dabre kana akka isani to goota qabachuun ijoollee jalaalutti goota godha. Kanaaf seenaa isaanii warri beektan haati kaattu guddattuu waan itti qollee barreessuun barbaachisaadha. Ka gara saboota biraa jecha saba biraatu jecha taaleen uummata rarrabsina. Qottee maaloo dhiyeessuun doongora haquu qaba. Waan namni siin jechuun barbaade namaan hin jedhina. Saba fedhessaa ta'u maqaa inni yaamuun yaama. Nu uummata guddaa jedhama. Uummata baalageen, uummata kabajaa qabu, uummata safuu qabu. Baalageen ormaan waan rakkatee jecha uummata guddaa tokko baalagee sirrii qixxeessuu qabu. Keessattuu ammoo har'a gaafa amna hedduu deemne mirga hedduu wayyeeffanne biitinu akka waan nuti bulchaa jirrutti himamtutti afaan itti rabbi jaan dubbatina waan akkasii. Yaadattanii miti maqaa biraan maqaan taane gaafa nuraa mana gamtaa akka dhukkubu waan nu dhukkubsu saba biraatiin hin jeena. Ammallee irra hin deebi'a. Jaratiin bilbilinaa maal jetti? Oromoo fi Amaarri rabbi wal biratti uume. Daangaa dheeraa wal keessaa qabna, seenaa dheeraa wal keessaa qabna, wal keessa qubannee jirra. Waggoota 100 walitti buunee jirra, wal falmaa qabna. Akkaataa seenaa itti hubannuuf yaadannu, akkaataa irraa fuudhuu irratti garaagarummaa qabna. Garuu amma feete wal jibbira, amma feete qixxiisanna malee adda bahuu hin dandeenye. Kanaaf nus hayyoonnii fi garoonni gama isaaniitis gama keenyatis gara jidduutti dhufanii wal hubannaa sossobbii abii godhe sadii miti. Balaan hamaan biyya sanatti abii fide uummata Amaaraa keessattuu humnoota siyaasaa Amaaraa dogongorsu. Waadaa biyya saniif hin taane hin danda'amne waadaa galee
booda nama jala garagalee immoo lola isaa wajjin seene. Nuti kijibu uummata kana. Uummata biyyoota sanii kijibuu hin qabu. Jibbuus hin qabu, kijibuus hin qabu. Nu waan barbaadu qabna, isaan waan nu barbaadan jira. San waliin mari'atu. Siyaasa sabaa jibbanii amma siyaasa sabaa gaggeessaa jira. Jijjiirama biyya sana dhufe waddaa jira. Sabboonummaan siyaasaan isaanii guddaa nama deemamu sabboonummaa amaaraati. Kanaaf ilaalcha goggogaa durii keessaa isaanis nuti ta'uu qabna jechuudha. Yookaan balaa hamaatu nu hunda dhufu. Lolli hamaa nama godhamaa jiru naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaatitti. Tokko mo'atee tokko hin danda'amu mo'atuu akkasii. Kanaaf nuti akka hoggansa Oromootitti ejjennoo qabna. Biyya nu hundaaf taatu jaaruu qabna jennee yaadna. Isaan keessaayis ilaalcha akkasii kan qabu guddaa. Rakkoon maali? Abii nama halaqaa jedhuun malee nama sii jedhuu hari nama illee namoota fakkeenya namoonni akka gattuu warra federaalizimii fudhatan turan. Warra isaan keessaa raashinaal ta'e ari'ee balleessee maal godhe dargaggeessa arsee bosonatti naqe. Siyaasaan biyya sanii bosona keessaa moo qabdu. Oromiyaatti haa taatu, Tigraayitti haa taatu. Kun isa reyaalitii dirqamaa kana sooshaal miidiyaa irratti illee hoggaa haasoftan jechaa fi ilaalcha Oromoo madaa naamusaan dhiyeessuun dirqama barbaachisaa jechuudha. Ummaan kan kaasan namni keenya kana maraan dhumaa jira. Humna hidhate kan mootummaatis kan bosonaatis dhumaa jira kun dhuga. Kun dhuga. Kuni waan waakkatamu miti. Kana waatu miti. Kana ka fide Abiyyi mulli xiqqaan naannoo isaa jiru siyaasa Oromootis hubachuu dadhabuurra. Siyaasa Itoophiyaatiif addunyaa hubachuu dadhabuurra. Hubachuunis ta'ee dhabuurra dhaga'e. Dirree siyaasaa dhiphisanii ijoollee kalee hidhiidhumtee caccabtee aangooti isaan baafte gaafa Hacaaluu ajjeefamee nu hidhamne. Cinaa hidhanii cinaa miidhanii bosona galchan. Kanaaf falli jiru maali? Sababa ijoollee kana bosona galchee furuudha. Naannoo lachuu naannoo Amaarattis, naannoo Oromiyaattis, naannoo biraattis. Siyaasaan biyyattii afaan qawweetirraa gara afaan hoggansa siyaasaa akka deemu gochuudha. Waggoota lamaan sadeen dabre kana Oromiyaatti humna waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa jechuun nageenya akka dhufuuf carraaqqii guddaa goone. Kan dide marsaa sadaffaa kan dide marsaa lammaffaa sanii'uu shira guddaa kan xixatee fashalsuu godhe. Ijoolleen ejjennoo yookiin immoo muuxannoo qabaachuu dhabuu dandeessi. Shira kan qabaachaa ture waliigaltee cidii tokko ni jiru. Torban sadiif nama lama ta'anii gama lachuu irraa marii bal'aa godhamee parsantii 95 waliigalamee ture. Dhumarratti kallattiidhaan nama lama ergee fashalsee jechuudha. Marsaa sadaffaa kan didee ijoollee adda qoqqoodeetiin galche jiru. Lafanii fakkeenyaaf ani sanyiin faan obboleeyyan isaaniitiin wal lolanii wal ajjeesuurra galuu isaanii waan gaarii jedhanii yaadu. Garuu nageenya finne bakki isaan irraa deeman already waraana biraatiin dhuunfatamee jira jechuudha. Kanaaf Oromiyaattis ta'ee bakka biraatti nageenya kan hin barbaanne adda durummaadha. Mootummaadha jechuudha. Abiy har'a nagaan barbaada marsaa sadaaf qophiidha yoo jedhe gaafa waan kana barreesse dippiloomaatonni Ameerikaa fi Noorweey dhaqanii turan Itoophiyaa. Hin barbaannu kan jedhe mootummaa. Har'a nan barbaadu yoo ta'u taate ulaan banaadha jechuudha. Kanaaf saniin hubatamuu qaba. Wanni mootummaa dhiibbaa godhaa jirru wanni mootummaa fuulleeffanneef lolli gama tokkoo gadamaa jira yookiin immoo uummanni gara tokko qofaa miidhamaa jira jechuudha. Ijoollee waraana bilisummaa Oromootis naamusa xiyyeeffachuu qabu. Maqaa uummataatiin qabsaa uummatarra miidhaan akka hin geenye.
cimsanii command and control isaanii discipline isaanii fooyyessuun dirqama komii uummata irraa ka'u kana dhaggeeffatu qabu fooyyeffataa deemuun dirqama jechuudha. Ultimately garuu Oromiyaa keessatti haa ta'u Itoophiyaa keessatti namni akka hin duuneef lolli godhamaa jiru kun karaa nagayaatiin furamuu qaba. Ana akka kiyyatti abii kana furuu fedhii fi ammatti immoo dandeettii waan qabu natti fakkaatu. Humni harka isaa hin jiru. Osoo inni barbaadee humnoonni isaa gadi waan hayyaman natti fakkaatu haala deemaa jiru kanaan. Inni illee nama fedhii akkasii qabu. Falli ana argu jijjiirama fidanii jijjiirama san keessatti siyaasa biyyattii dirreen siyaasaa biyyattii bal'ate wal dhibdeen biyyattii gara waltajjii siyaasaatti deebite afaan qawwee irraa gara waltajjii siyaasaatti deebite nagaya buusutu gaarii yaadu jedhu qabu. The question my sister asked, where do you stand? I stand in the same place you have seen me when you were young. I joined this struggle to empower the Oromo people, to ensure our dignity is respected, to ensure we as a people are granted the respect and the rights we deserve. We have progressed, you know. This struggle started in the 1960s. In the 1960s, there was the idea of Oromo and Oromia was limited to university campuses. The nation was so demolished that we had to reconstruct. I wrote a piece last year, you can read it. I think there is an English translation of it. The first phase of this struggle was to revive, to rehabilitate the nation, the idea of the nation. The second was to reconstruct our history, to reconstruct our language, to rebuild organizations in our name, OLF, Kube, and all these things. This was in 1970s. In 1990s, we moved to the third phase of the struggle, which is the institutionalization of our struggle, formation of Oromia, implementation of Oromo literacy. This was in 1990s. In 2018, we moved to a new chapter. Every chapter reinforces the new chapter. Reviving Oromo nationalism, reviving Oromo and Oromas, Kallu and other movements led to the OLF and reconstruction of Oromo. This led to formation of Oromia in 1990s. And particularly, the introduction of Kube and mother tongue literacy led to the birth of what's called the Kube generation. And the Kube generation was able to evolve into Kero movement. We toppled the regime. Now we are moving to a new phase of the struggle, which is called democratization, whereby we struggle for respect of individual rights, as well as communal rights of our people and our neighbors. There shall be no ambiguity in where I stand. And I've argued this, debated it. I believe the rights of the Oromos and other nations in Ethiopia is better respected. Their interests are better advanced within the existing Ethiopian state. Within the existing Ethiopian state by transforming, reforming, liberalizing and democratizing the Ethiopian state. An Ethiopian state that tolerates its plurality. An Ethiopian state that respects the rights and interests of the nations. Particularly at this time, preserving the state is very important. That's what I'm working on. Gara motumma yokufe mootummaa yoo dhufe qophii qabdanii kun qaama qophaa'uu saniiti. Qaama qophaa'uu maal jenne qaama dura mata jaarra onneedha amansiifna sanboota miilli tarkaanfata. Hedduu shakkina akkanatti utaaltee garas deemti noonu. Kontajensi piraanni qabna.
in case something happens. Ana masaniyan do ya kesa ang kunwar ka bagati mal yang kana sarili na natin so. Sanimiti. Kapso ang bola 2018 fit nature. It's over. Kapso ang gon sun akka ummata tajaajilu. Kapso sun danta ummata keenya kan tajaajilu. Ang gon sun tan anggo ormar rabule murna oromo kenni. Murna oromo rabule ummata oromo kenni le ju kapso ko. I'm not worried about the Indo-Abi. It is coming. Amma Vedan Sudana, Amma Vedan Maya, it's coming. And Abi Bodan, Oromian, Ethiopian, Nanolisun, Balahama Kesa Kasene, Hali Jirenya, Hali Awasuka Ummata Kenya, Kanam Majura, Akafoyo, Amma Maretu Kamnal. You know, this is like before 2016 we are at them. OLC and the Oromo Convention they only did that. Anamo Sandaran ko Paul. Ko Paul Pablo. Oka kali se dapat dengan cikau. Anggo bisire ko bambul to yadi na sura ko kan. Sorry. Tanto phone. Hoji nama jiru. Ko ka jalan berak ketimbang. Lama pa institution niya kanya. We have to move. Step in dua, gahe jiko biya tara jige akan kumne ramisu. Itri nan jige ku. Is suicide. Anak ozon di ne surgically bakal sisu berbagi saya itu. Gara wando ko begada. Nuti Ethiopiyaa irratti mootummaa Oromoo hin barbaannu mootummaa sabaaf sablammootaaf barbaannu Oromiyaa irratti Oromoon hin bulchu kanaan egaan kenni jiran Itoophiyaa irratti immoo saboota biyyattii sanii 76 80 akka fedhaa ta'an isaanii wajjin haqa walii eeyne በአማርኛ ላድርገው ለብሔር ብሔረሰቦች እኛ በኢትዮጵያ ላይ የኦሮሞ መንግስት አንፈልግም እኛ የምንፈልገው በኦሮሚያ ላይ የኦሮሞ ህዝብ ራሱን በራሱ ያስተዳድር በክልሎች ላይ ህዝቦች በመረጡት መንግስት ይተዳደሩ ኢትዮጵያ ላይ ግን የኢትዮጵያ ህዝቦች መንግስት እንዲመሰረት እንፈልጋለን ብሔር ብሔረሰቦችን እንዲወክል የሀገሪቷን ህዝቦችና ግለሰቦች በምርጫ የሚያስቀምጡት መንግስት ነው የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ እንዲጫንማ አይፈልግም እኛ ኢትዮጵያን የመግዛት ትግል ያካሂዳል ራሳችን በራሳችን ማስተዳደር ኢትዮጵያን ሀገራችን ደግሞ ከሌላው ህዝብ ጋር የማስተዳደር ትግል ነው ያካሂዳል ይሄ አሁን ያለው የዱርዬዎችና የቦዘኔዎች ስብስብ የኦሮሞ መንግስት በምንም መለኪያ በችሎታ በፍላጎትም በአቋምም በአመለካከትም ኦሮሞን ሊወክሉ አይችሉም ሆኒ ቤቀሙ አይችሉም mootumma oromoo no mootumma oromoo jedhamtu oromiyaa irratti yoo taate mootumma oromoon filate sadarkaa oromoo tarkaanfachiisu sadarkaa oromiyaatti sadarkaa Itoophiyaatti immoo mootummaa sabaaf sablammoota namu Profeesar Mararaa Waajjoo hullum እንደቁመቱ ይላል namu akka dhaabbiisaatti akka gumaatisaatti akka bal'insaatti mootummaa keessatti ifa argu jaaruu akka barbaadu jechuudha Kapson nagaa eetti naman. Kapson nagaa taasii dhugeessu qabsoo Oromoodhaa bara 2000 keessa 90 irraa kaasee dhoqqee keessa seente akka buqqaafne ittiin deemne qabsoo nagaa gammalee ni galan. Kana jechuun garuu qabsoo hidhannoo gaggeeffama. Qabsoo hidhannoo is a part of life Itoophiyaa keessatti qabnu. Qabsoo nagaa malee kabiraan ta'uu isin warri bosanii kan qawwee lama kaa'adhaa gara yoo inni namni nama dhaga'u jiru. So I'm not naive. Qabsoo hidhannoo xiixaatu deemaa jira kan keessatti. So I recognize qabsoo hidhannoo biisanii deemaa jira. Qabsoo hidhannoo kun faaktiidha. Dhiibbaa uumaa jiru jiru. Kanaaf qabsoo nagaa amma goonu
sirna abbaa irree ta'uu dadhabee abbaa darree ta'e sirna darree ta'e sirni abbaa biyya maqaa bu'u isaan okrasii sirna darree sirna abbaa irree ta'e sirna darree ifis biyya fudhatee kufaa jiru kana bakka itti godhuun humnoonni dhiibamanii qabsoo hidhannootti seenan qawwee kaasan kun gama dirree siyaasaatti haalli gaafii siyaasaa isaanii deebi'ee gama dirree siyaasaatti qabsoo nagaatti haala deebi'an haala mijeessu jechuudha. Tarsiimoo haaraa kayyattan sanitu jinkamina waan gara fuulduraa dalagamu waan agammaa haasa'e irraa waan tokko gosi galuu danda'a. Tarsiimoo haaraa qabna. Tarsiimoo haaraa fayyadamu kan durii irraa kan dalagee fi kan ammas dalaguu danda'a. Hubadhaa Oromoon, Itoophiyaan, Gaambii, Afrikaa, addunyaan 2018 duraatii fi amma adda adda. Kanaaf tarsiimoo nu baafu keessattuu tooftaan nuti baafnu haala qabatamaa uummata keenyaa, haala qabatummaa sirnichaa akkasumas haala qabatamaa naannawa keenyaa fi addunyaa kan jiddu galeessa godhate ta'uudha qaba. Sanirratti itti qopho'ee deemaa jirra. Sodatuu siyyaachisni gama OMN kan gaafataniif ammaalitti namana ayin result oriented. Jaarmanii biizinasiin tokko yoo jiraate tiriliyoon buusin dhuma kasaara. OMN itti taarree jaarree hojii guddaa dalagee shoora guddaa taphate. Sanboota warri keessa jalqaba turre keessaa baane ni kennine. Egaa keessa baanes gorsaanis waan hundaanis ni yaalle. Maal yoo aadaa galaa ture dur doolaara tokko yoo kennitan tajaajila doolaara kudhanii ni kenninaa. So kana warra boortii gaafadha. Roboortii gaafadha maaltu ta'e akkamitti akka ta'e san gaafadha. Gama keenyaan isaa wajjin mari'anna. Yoo kasirraa'uu danda'an taate ni gargaara yoo kasirraa'uu danda'an taate. It's a new era. Media landscape jijjiiramee jira. Barri satellite TV kun jijjiiramee amma nama meeqaatu niwusii keessatti TikTok irraa immoo seenan irraa argattan, Twitter irraa immoo seenan irraa argattan. So we have to mobilize, we have to change, we have to adapt to change. Kanuma wal qabatee rakkooleen bakkoota adda addaatti diaasporaa eegaluuf argaa jiru kun jaarmaaleen hawaasaa laaffachuudha. Amma kan tokko kawaa inni wal fakkaata. Jaarmaaleen hawaasaa jabaachuun barbaachisaadha. Tokkoffaa ijoolluma keessa jirtu kanaafuu qaruudha. Hawaasni keessatti du'aa jiru akka waliin jiraatu jaarmaaleen hawaasaa jabaachuun barbaachisaadha. Gorsa kan qabu kan manni Yuroopi kennaa ture. Warri hawaasa hoogganuudhaaf filatamtan waada eegaltan dalagaa harka guyyaa dalagaa uummata tajaajilaa. Yoo immoo biizii taatan dhukkubsattan biyyatti waa shakkalachuu eegaltan gadhiisa qabdanii rafina shofeerri marii qabatee rafuu hin qabu. Uummanni yoo hordofa kan hojjedha kun maal hojjetanii jaan yoo hidhamee baatii jaatti homaa bu'aan buufne lafataa ka deemu taate wal gayaati irraa lafa kaaya nama biraa keessatti ijoollee biyya kana aadaa beeku afaan beeku daa'imman ta'an ijoollee baay'ee sun jala guddate akkasii guddatan. Kanaaf namoota akkasii fida. Jaarmeen hawaasaa isin jaartan immoo ka qabalee biyya teenyaaf akka osoo hin ta'in ka kaawuntii biyya kanaa ta'e sarbiis horreen kan uummata kan tajaajilu ta'uu danda'uu qaba. Kanarratti hojjedhaan isin jaa waa'ee taa'eetiin kakkaaftan taa'ee qofaa miti. Namoonni baay'een irra ilaalina. Namoonni baay'een dhugumatti jijjiirama dhufe kun Oromoodha jarri kuni. Gurbaan kunis Oromoodha. Dongora fedhes yoo qabaate laafina qabeessa yoo qabaate gorsinee gargaarree tumsinee cimsuu fi qabne itti amanee deema. Lammaarraa eegalte taa'een baate haala kanaaleen coobaatii boodarra qajeelaa hundi isaanii jiinulli yaadan bara. Jarroonni kuni sabboontota warra jiruu isaanii qabsoo keessa ture. Warra yeroo dheeraa hidhamaa rakkataa ture. Yeroo nun mormaa turanitti waan nuti agarre nagare. Saba ganuudhaaf saba jibbuudhaaf osoo hin ta'in
waan nu agarre argaan ture. Itti siqanii tuttuqanii gorsanii quntuutanii hasaasanii dadhabanii akka taa'eetti hin jiru. Kun cal jiru. Abiyyi murni naannoo sanii nama qabsoo keessa guyyaa tokko bulee jibbaaf sodaa hamaa qaba. Look what they did. Warra abaa'oo keessa bahee isaan keessattuu nama xiqqaa abaa'oo wal tuqata. Phobia qabuuf nama qabsoo keessa ture. There is a psychological reason for this. Akkaataa uumama jaarmaa saniitti gadi wal qabanii jechuudha. Kanaaf namoonni keenya kanallee qabsoo keessa turan sirna kana tumsaa turanii gaafaas deebi'an itti fudhachuudha qabu. Garuu immoo har'as eega badii kana hunda arganii eenyu caala isin caalas na caalas warra sirna isa keessa jirutu yakka uummata keenya irratti dalagamaa jiru beeku. Yakka kana osoo arganii gadi ba'anii yakka kana defeetti godhu mimmiidhagsu warri ammallee yaalaa jiru ofitti kaanuu qabu. Yoo ammallee abdiin kutin reeffaanaa sagal garagalchan jedhaniini yoo sagaltamii sagal garagalchuu barbaadan gara haa galchanii garuu nutti as garagalchuu turu kaasuu dhiisuu danda'uu qaban jechuudha. Kun dhaamsaanii warroota akkasiif hin qabu. Reedhaa baatee abii guddinni haa jiru maal haa baasu lama raasu. Waggaa lamaa ol sirriitti ol bade. Erga ni dhaabee booda ol arguun bu'aan qabu. Garuu karaa namoota jidduu jiraniiti isaanis qondaalonni jiraniitis qondaalonni isaa hedduun argaa ture. Dhugumatti maal lafa fakkaataa ture lolli sun lolli hamaan Oromiyaa fi Tigraay ta'e sun haalli addunyaa sun hundi ni jijjiirase. Namni kun tarii gaafa aangoo qabatu san dargaggummaa muuxannoo dhabuurraa I thought he would evolve. Hammaatee ta'e. Ukkota lamaan darbe kanatti yaalaa. He has increasingly deteriorated. Kanaaf ana qofaan yoo namni tokko mootummaa sana keessa namni tokko namni amma isa marsee jiru ministeerri jeneraalii kunuutti yookiin sodaatee ilmaan fi bulchachuu lafachi ta'a yookiin immoo maaltu namni akka badannee haa godhu Israa'el fayyadama jedhee ta'a malee namni tokko waan kana geeddaa sun jiru. He is all by himself on his own island. Kanaaf nama akkasii wajjin yeroo isaa sun jabinni isaa maal yoonaan jette waa diigu. Waraana diige, paartii diige, dinagdee biyyattii diige, amma immoo mana hiyyeessaa diigu. Nama taankii keessa taa'ee lafi tokko bartee Kaalifoorniyaa kan lafa fakkaate kataanki keessa makiinaan deemaa oolu tokko saniin jaa ilama jettaniin nama keessa I have never seen anybody as distracted as this guy. One hedduu isatti waggaa nama kee ta'e nama sirraa foon kee waggaa ta'e it's just painful, you know. It's painful jechuun I'm so ashamed. Wanni tokko callisuu yoo dubbaddoonni hin qabu. Ollaan uummanni addunyaa kun hoogganni kun gaafa dhufe hundi maal jedha eessumaa kana fiddara. What's wrong with him? Namni ogaa dhufe fuudhe paarkii keessa namni ogaa fuudhe akka daa'ima makiinaa irra kaa'ee deemu. This is not statesmanship. Biyya gaaga'ama guddoo qabdu taakkanaa hadiisiiti. Biyya tottolfamte akka Noorweeyu osoo warra teesse tapha daa'imaa tapha ijoollee amma inni godhamu. Kun nurratti you know he is our image. Rabbi jaati. Namni ogaa isaa immoo argaa barsi argaa bakka Rabbi jaati. Ogaa isa argu ogaa inni akka ijoollee taphatu argu. You know historically ni tuffatamna bara biyya sanitti ni tuffatamna. Gaafa duraa gaafa qeerroo sana hidhaan walitti harreen deeggarama bulchi jechaa ture. That is the rule today. Enough, there is no point wasting time with him. I don't think he will ever grow.
Aku makan dah je. Dua hari saya dah lagi kami lah. Harap bimbel. Karena mahu I don't think it will change. Dia tu sebenarnya semua saya sebenarnya semua dimu kerja tadi. Yo persentin tak keserah orang cara jelas. Cara su benar. Karena kamu tak sirna kajiru. Sirna dimu tidak mana. Sirna kalau ni sahaja sirna yang le dimu nama ni. Sirna tiga ni jauh. It's not easy. Kaisa tu alam bi butut lekar kaisa tu. Allah cipta kan. Karena bisa angka danggalai di sana angka ke kamu berbaca. Warren nano sirna sampai sejalan. Ifis bias berabar. Fala bidu kamu. Karena kamu tanya tu ayat yang gol surah yang lain. Karena ibid dia jalan sirna. Hilang lama kamu kebatan gol. Takkan ihipi orang, takkan ihipu mulai itu. Karena akan fakar itu kerana saja aku masih ingat. Namun jika kalau orang deh, kerana dia, orang anu saja dan lalani rumah tertuan tu, dia warna, orang gara tu pun dia mulai. I prefer the second. Why is it service dan berde tu kita? Because jika sekarang dia fakar rumah gambar. Gabi jero berang gambar tu negara ni. Civil servicing takkan hujat tak butuh mah kerja pun. Blown is the nuts and bolts of the government. Butuh mah kerja pun, it's not the political appointee. Berbahasa, strategic leadership kan, political appointee, ministerial commissioner pun ni, kalau tidak, kalau je tinggi, orang blown ni, government, zaitin, makin ada, birokrasi, civil servicing. Biyo lang dalam biyo ni area ko ni warna ni acala sa isa warna ni kadani agad dulu dah kalau confusion is dalam negara khas meritocracy China lupa tu kumala ma oli oji motu ma saya kurang hormatan sih promotion ada kita hormatan sih Lee Kuan Yew kan dia terbaru di seluruh ratan oji dia Ramadan bulan habis oji dah ulbau habis dandeettii barnoota qofa osoo hin ta'in dandeettii raawwachiisu wanti wayyaaneen nu miite keessaa tokko kan hojjetu kan hedduuti jedhee jaalladha. Jara ofiidoo kana hoggaa nu keessaa baasan uummata keessa deemaniiti warra barnoota qotu warra hawaasaan tufame warra hawaasaan jibbame hawaasa jibbu the most incompetent nu keessaa ilaalaniiti qaranii ol baasan. Namoota kan warri isaa barbaasan. It's a fact. Gara kana guutuutti keessaa ta'uu dandeenya. Garuu for the next generation of governments, akka Itoophiyaattis akka Oromiyaattis meritocracy, merit-based recruitment, merit-based promotion has to be our guiding principle. Saniyoon waliin sirni bulchiinsaa namoota dandeettii ogummaaf naamusa qaban guutamuu baannaan corruption dabalata deema government inefficiency corruption juga rakkoota xamaa biyyoota baay'ee laafisaa deemu kana waan bituuf kana irratti deemna ta'ummaan yeroo ilmaan horuu ilmaan sadii qaba tokko Oromoon beekanii tokko qeerroo jamaa tokko qabsoodha itti dabaluu jettan immoo warra karaatu hedduu galatoomaa hedduun isin jaaladha isus fan mata gaarii mata arjaa mata naamusa qabu amin tawii keessa okkatu jira warra waan kana qilleesse dhugaa hedduu galatoomaa sagantaan bareedaa ture laal yeroo hunda maaliin magaalaa waliin dulloomnuma waggaa waggaan akkana qopheesse yeroo hunda waagi walgahii tokko namni keessaa dhufu namni kuma shan namni dhufe sun irraa gammadee deemuu danda'u walgahii Oromootiin dhaqee kan itti walitti wacan disorganaayiz ta'e babbate kabaja caayi tokko hojii hamileen isaanii bu'aa deebi'ee dhufu
karaa waltajjii tokko waggaa qopheessan akka irraa kanatti galma bareedaa qabatanii saawun siistem bareedaa qabatanii seekiriitii isaa cimsitanii nama kabajaan gammachuudhaan tajaajilanii keessummeessanii yoo gagaltan hawaasni keessanii cimu hawaasni keessanii boonu boru waltajjii dhimma biraatti yoo yaabtan service this is service this is leadership leadership jechuun liqaambar jechuun selalu alaka akka gadi abuntukan leadership is service service ummata dursanii kaanii gammachuu fedhii satisfaction ummata kana akka client ilaalu qabu akka ufiin akka business leader akka CEO akka manager ilaaltanii ummata kana akka client keessa ilaalu jechuu qabu client tokko dhufee dukkaana yoo qabaatan meeshaa tokkoffaa quality meeshaa sirraa bitu gaarii ta'uu danda'u qaba waggaa itti gurgurtan fuula ifaadha keessummeessanii amma dukkaana eeggan akkasiin namni dhufee meeshaan tokkoffaa bareedaa ta'u consistency guyyaa bara guddaa dhufuus wal fakkaataa ta'u fuula bareedaadha gaafa si qopheessummeesse deemtee dheedha jechuudha kanaaf amiinii fi gariin isaa kan waan kana qopheessan sagantaa bareedaa shebbatu wajjinee gara qoqamu koofiyyaa lama qaba asii ishee asiin aktivistiidha asiin chairman community kanaaf achirraa pirezidentii akkanas hawaasa kanas de facto pirezidentii na fakkaata amata meeqan argaa biyya kanatti hin furdatu hin jijjiiran shebbatu garee hundumaa hedduu galatooma hawwasi garagara ummata hundatti hime qeerroon asirtanis hawwannis hundumti keessanuu tokko tokko osoo maqaa isin dhahee isin faarse bareeda ture tokko tokko yoon immoo yoon isa gaafadhe hanga tokko finatti hima walii galatti hedduun isirraa boona hedduun isirraa gammade bara dhufuus hawaasa keessatti ibsadhaa akka duritti hedduu calloodhaan isin rakkifnu wanni ani isin gaafadhu wanni ani isin gaafadhu tokko saboota biyya keenya obsaan focus eyes on the prize. Focus on the guy. The biggest problem for the country, Oromo is the biggest liability is Abiy. This is a Charaha. Rakon Chinagirti. But Governor Rakon Chinamoduti. Full leg and Ammas full leg and Hawas Adilati was them there. Waljiti was them there. Ini kok kau dulu dan dia, cerita dia ni nak, kebanyakan Oromo cerita orang tahu, jumlah tahu. Orang singkesa, orang dia galau ada dalam tu mana, tolak itu mana. Orang dia ada dalam tanah tanah kau itu. Tu tadi kalau umat kerana nanti assignment itu tadi umat kerana niru, we will not tolerate that. Let me tell you, this time around, we are going to be very fast, very efficient, and but also very careful. Waan tokko beeka mootummaan sulama sheer kaampaaniidha gubbaa amma gadi keessa jirra waan hojjetamu tokko tokkoon beekna nama ala kanaa dhiisi lafa jala kan hin deemu ummata wanni dalagamu deemu waan ummata keenya gara gargaaru waan ta'eef gaaffii yoo qabaattan mormii yoo qabaattan morma garuu waan ummata keenya miidha waan ummata keenya qoqqoodaa irratti we are not going to tolerate it. Clear? We are not going to tolerate that. The same is tolerate going now. Itu galatoma negara pula. Awas mungkin insyaAllah galatoma Rabbi Raja Latu dubartoon ni kenne itu saat aku butuh singkam di fama gudan wargi security ka mana kana bereitani akan negara keedan itu galatoma Rabbi Raja Latu akas murati awas ki butuh ulfatna galatoma thank you so much Rabbi keedan turin wa devi I love you Romotila bye bye